Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti waltajjii raawwii hojii hanga ammaa gamaggamuu fi sosochii hojii guyyoota 50 itti aanan irratti xiyyeeffate gaggeeffame. Hooggantoonni fi ogeeyyiin waajjiraalee galii fi seektaroota qindaa'aa hojichaa sadarkaa magaalaarraa hanga aanaatti tajaajila kennan maricha irratti argamaniiru. Hojii gaggeessaan waajjira galiiwwanii bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Balaachoo Asaffaa raawwii hanga ammaatiin hanqinootaa fi ciminoota mul'atan dhiyeessaniiru. Akka ciminaatitti ciminaalee jiran keessattuu qindoominaan hojjechuu hojimaata hojii karaa seerri fi qajeelfamni jedhu dambiin jedhuun diriirsuudhaan akkuma baratame hojiirra oolchuudhaan ragaa keenya abdeet godhuudhaan kenna tajaajilaa kaatuma qabatamaa qabatee deemaa jiru kana bakka hanqinni jiru sirreessuudhaan karaa guutuu ta'een galii magaalaa keenya sassaabuudha. Isa kana sassaabuuf waan karoorfannee jira. Dhuunfaa namaatiin wanni kennameef jira. Isattuu akka mana hojii keenyatti teeknikaalii ogeessotaan kan wal qabatu hojimaata dambii labsii qajeelfama qabatee akkaataatti deemuu danda'u dhuunfaan kennamee hojiin kun akka hojjetamu kan taasifamedha. Hirmaattonnis yaada isaanii kennaniiru. Hojjanneet jijjiiruudhaaf tokkoffaa taaksifoorsii amma sadarkaa aanarratti jiru kana sirriitti cimsuun seektarri qindoominaa amma jedhame seektaroonni qindoominaa sirriitti hojjechuun hojii kana jijjiiruu hin dandeenya jenneeti kaasuu hin dandeenya jechuudha. Yoo hojjennu maal goona hojii tokko fakkeenyaaf gaarii fardaa jalqabne gaarii fardaa san xumurra jechuudha. Amma fakkeenyaaf galii mana qopheessaa gara Shimshaanuutti yoo deebine waajjirri lafaatiif hooggansi yoo nama 300 ta'e liistii nuu kennan. Nuti immoo jala gallee silkii isaa qabannee eenyutu hafee eenyuun nu rakkise silkii kennee tun dhiisnu nama televiirii fudhatee achiin deemiyaaf jala teenee dawwalte hojjetaan kennin galiin keenya akka gadi hin buune jechuudha. Madadaadhaan keessaa baana sanbooda waajjira lafaatiif hooggansi illee sanbooda abboomsa jechuudha. Hooggantoonni olaanoon magaalattii qaawwaa mul'ate duuchuun karoora taa'e haala guutumaan milkeessuu danda'amu irratti kallattii kan kaa'an yoo ta'u itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjamaa sochii diinagdee magaalattii jiru faana galii sassaabuuf kutannoon qooda fudhattootaa hanqina olaanaa qabaa jiran. Hooggansii fi caasaan keenya waan sirriitti amanee natti hin fakkaatu dhugaa dubbachuu jechuudha. Kana jechuun garaagarummaan nama jidduu hin jiru jechuu miti. Namni hojii isaa quuqamarraa ka'ee sabboonummaadhaan hojjetu hin jiru jechuu miti. Kan hojjetu jira quuqamaan onnee guutuudhaan waan hojjetu sirriitti beekee kan hojjetu jira. Garuu immoo amanee karoorfachuu, amanee raawwachuu, humna isa bira jiru qindeeffachuu, waan itti kenname lakkaanii deebisuudhaan wal qabatee waan wal fakkaannu waan natti hin fakkaanneef. Kana sirreessuuf immoo adeemsa bulchiinsaa badaa keessaa bahuu fi hunda bira ga'uuf hojjechuun murteessaa akka ta'e eeraniiru. Sirna bulchiinsa badaa adeemsa badaa naamusaan wal qabataa waan baay'eedhaan wal qabataa haqummaadhaan wal qabataa waan baay'ee kaasuu dandeenya. Amantaa hin horanne kaffalaa gibiraa biratti caasaan keenya namni fidee siin kaffalu si dhoksa. Hojiin hubannoo asitti hojjetame baay'ee laafaadha. Kanarraa kaanee rakkoo adda addaa keessa galaa jirra. Kana laaluun baay'ee barbaachisaadha. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee hojicha beekumsa guutuun raawwachuu irratti hanqinni mul'ataaraa jedhan. Ragaa qixa ammayyaa'aan hoogganuu dadhabuun immoo galii magaalattii quucarsuun gaaffii misoomuu hawaasaa akka hin deebine tolchuu ibsan. Hojii keenya beeknee hoogganuu irratti rakkoo beekumsaan nu mudateera. Galiin ogummaadha, beekumsa barbaada. Beekumsa seektarri kun barbaada. Beekumsa sarkaa amma irra geenye nu barbaadu nurraa barbaadamu gonfannee beeknee kallattii san irraa hawwii keenya lakkaa'utti ce'uu hin dandeenye. Rakkoon kun rakkoo hedduudhaaf nu saaxilaa jira. Adaamaan misooma ga'umsa qabu akka hin gaggeessine taasisaa jira. Rakkoon amma isinii kaase. Seeran alummaan sirna daldalaa fi daldalaa gidduutti akka babal'atu taasisaa jira. Kun immoo diinagdeen magaalichaa fuulduratti deemurra achuma akka lafa dhiitu godhaa jira. Ragaa irra deebiin gurmeessuu fi to'annoo fi hordoffii cimsuu akkasumas hawaasa faana itti fufiinsaan mari'achuun fa'a kallattii yeroo hojii itti aanuun hordofamuu ta'uu kaasaniiru. Guyyaan yeroon murteessaa ta'u amannee ida'ama guyyaan hojjennutu 50 ta'a. Ida'ama sa'aatiin hojjennutu ta'a. Beeknee akkamitti dhiibbaa akka fiduu dandeenyu irratti hojjechuudha. Yoom maal hojjedhe tooftaa kamiin deemee kan jedhu qabatanii yoo ta'e caffee sun akka isaanitti deemanii haala itti deeman irraa barannaa jedhee yaada. Hundi immoo amala isaatiin waa dabalee deemuun isarra jiraata. Isaan alatti poteenshaalli Adaamaa hin tuqamne lakkoofsa nuti fiduu dadhabe malee poteenshaalli magaalicha galii fiduu danda'u kanaa olii.